بعد ما دفن هذا الرجل تقريبا ساعة سمعوا الصوت صياح في القبر. طبعا كان هذا الرجل جالس على القبر اللي هو fayyaa qabaannee umriidhaan jiraannaan addunyaa tanarra hanga jirrutti waa hedduu agarra argaas jirra. Yeroo ammaa kana ilmi namaa jireenya walii dadhabee jiraa walii awwaalutti jira. Ilmi namaa hangana hunda jibbamee otoo lubbuudhaan jiru gara awwaalchaatti ofirraa dabarsaati jiru. Yoo ollaan si jibbe maatiin hangam si jibbee ofirraa si awwaala. Ashama arga fuune ilmaan Oromoo eedila addunyaa tanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtan nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaarii sinaa dhaqqabu an mootii miidiyaadha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaaf maatii keenyatti dabalamaa kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan. Egaa chaanaala kanarraa waa hedduu argitu. Wantoota ajaa'ibsiisoo armaan dura dhageettanii yookaan agartanii hin beekne akkasumas koflaatii irraa waa baratan. Kanaaf chaanaala kanaaf maatii ta'a. Chaanaala kana jajjabeessaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa guyyaa har'aa akkuma mata duree irratti viidiyoo gabaabduu takka isin dhageessiseen ilma namaa jiruudhaan otoo lubbuun jiru dadhabanii nyaata isaa dhugaatii isaa dadhabuudhaan ofirraa gara awwaalchaatti geessanii ofirraa awwaalan. Erga awwaalamee sa'aatii tokko ture booda ilmichi namichi awwaalame jechaadha nabaasaa anin duune lubbuun jira jedhee iyyachuudhaan itti birmatanii qotanii qabrii keessaa nama lubbuun jiru baasan. Egaa ilmi namaa waa tolchuudha dadhaba malee waa balleessuu hin dadhabu. Akkuma argaa jirtan yeroo ammaa kana addunyaan gara badiitti deemutti jirti. Addunyaa kanarra namoonni akka gaariitti waa tolchuu osoo danda'anuu akka gaariitti waa balleessutti taa'aniiti jiru. Jireenya walii dadhabnee jirra. Oolmaa bultii walii dadhabneeti jirra. Kan nu oolchu kan nu bulchu waaqa ta'uu dagannee akka waan ofii nama oolchinee nama bulchinuutti jireenya ollaa keenyaa, jireenya maatii keenyaa, jireenya biyyaa, jireenya addunyaa dadhabnee jireenya kana gara gadadootti gara cinqaatti gara azaabaatti harkuma kennaan oofaati jirra. Rabbi uumamaan dachii kanarratti ilma namaas ta'ee bineensota yeroo uumu akka wal jaalannee wal kabanyee wajjin yeroo dheeraa umrii dheeraa qabaannee gaafa Rabbi addunyaa kanarraa nu oofuu barbaade ofii isaatii akka nu oofuufi malee nuti ofii kennaa wal nyaannee addunyaa kanarratti azaaba addaa akka uumnuufi miti. Rabbi fedhii isaatiin addunyaa tanarratti nu uume, fedhii isaatiin addunyaa tanarraa nu oofa. Fedhiin isaas akkasi. Anatu isin uume, anatu addunyaa tanarraa isin oofaadha kan inni jedhe. Nuti ammoo kana hunda dagannee ofii kennaa akka waan ofii wal uumnetti, akka waan ofii wal nyaachifnee wal obaafnee wal bulchinuutti wal dadhabuudhaan jiraa walii awwaalutti jirra. Egaa kana sababa malee jechuutti hin jirru. Akkuma jalqaba viidiyoo irratti isin agarsiise ilma namaa lubbuudhaan jiru fuudhanii awwaalaniiti ofirraa akka inni addunyaa tanarraa waa tokkollee hin arganne dhabama ofirraa godhan. Hanga waa balleessuudhaaf cinqamnu waa tolchuudhaaf osoo cinqamne addunyaa tanarratti jaannata biraa ni uumna ture. Garuu nuti nama akkasiitii miti. Ilmi namaa uumamaan badii kan dalaguudha. Ilmi namaa uumamaan bineensotarra jibba walii kan qabuudha. Bineensonni yeroo beelaan wal nyaatu, yeroo akka malee garaan isaanii beelee jechaadha. Yeroo qoonqoon isaanii itti hammaate wal nyaatu. Ilmi namaa osoo hin beelofne osoo quufa qabu ilma namaa nyaata. Foon isaa kuratee nyaachuu dadhabus dhiiga isaa dhuguu baatus dhiigni isaa akka dhangala'ee dachiin dhuydu foon isaa yeroodhaan maletti osoo barbaachisaa hin taane osoo yeroon isaa hin geennetti akka biyyeen nyaatu godhaati jira. Kana maaliif goona? Nuti waliin oolchinu waliin bulchinu erga jenne maaf jireenya walii dadhabna? Maaf oolmaa bultii walii dadhabna? Wanta jedhu xiinxaluun hedduu barbaachisaadha. Meegaa viidiyoo tokko kan nama du'ee awwaalame osoo jiru jechuudha. Jiruu isaa lubbuudhaan fuudhanii awwaalan qabrii keessaa iyyatee na baasaa jedhee baasan viidiyoo isaa gabaabsee isin dhageessisee isin deebi'a. Nafaana tura. Achi boodas viidiyoolee isin dabarsuun qaba. daqiiqaawwan muraasa keessatti viidiyoo gaggabaabsee isin biraan gaa viidiyicha dhageeffannee walitti deebina ammas na waliin tura. بعد ما دفن هذا الرجل تقريبا ساعة سمعوا الصوت صياح في القبر. طبعا كان هذا الرجل جالس على القبر اللي هو قريبه اللي يصيح، سمع صياحه فبدأ يصيح اخرجوه اخرجوه. طبعا قالوا يمكن صياح
جن، يمكن صياح وهم، يمكن شيء ما توقعوا ان الرجل يكون يعني حي، لانهم متاكدين دفنوه ميت. وبعد ما حفروا، طبعا بعد ما دفنوه بساعة، كان يصيح عليهم طبعا قريبة، شوفوا الظاهر ولده يصيح يقول اخرجوه اخرجوه بسرعة. كانت المفاجأة الرجل حي. سبحان الله، الله كاتب يعيش، باقي له عمر، باقي يخوض في هذه الحياة. بس سبحان الله شيء عجيب، ولا هو عجيب على الله عز وجل، قدرة الله فوق كل شيء. سبحان من أحياه بعدما مات. شاهد آخر المقطع تشوفه يطلع طبعا ويرتكي على وياخذ نفس ويرجع للحياة من جديد. هل تتوقعون يعني هذا اللي طلع من القبر يبغى يعرف وش مصيره على هالحياة، وش مصيره في الدنيا، وش نهاية الدنيا؟ طبعا شاف الظلام وشاف يمكن الله عز وجل أراد له في هذا خير، يعني ترجع تكمل باقي حياتك وتستغفر عن ذنوبك وتتوب وترجع إلى الله. فيجب علينا أن نرجع إلى الواحد الأحد، وأن نتخذ أن هذه الحياة زائلة، ونعلم أنها زائلة لا بقاء. شوفوا Egaan akkuma viidiyoo irraa argitan kana jira namichaa fuudhaniiti ofirraa awwaalan. Sababa itti awwaalaniif waan isaa wallaallus gaa jira isaa maatiinis ofirraa jibbee ofirraa awwaale. Hanga awwaaluudhaaf cinqaman itti siiqanii onnee isaa dhawannaa isaa ilaalanii qabbanaa immoo hin qabbanoofne ilaaluun hedduu barbaachisaadha. Obsa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Namni tokko akkasumatti du'e jedhanii osoo hin hubatin peentii naqalee hin gaggabee fi dhugamatti du'e osoo addan baafanne awwaalu ofirraa fiiguun hangam takka ilmi namaa jibba ilma namaa irraa hanga qabu akka qabu agarsiisa jechaadha. Kanaaf gaa maatiinis gara jabaatee nama ofii osoo inni qabbanaayee in manatti hin qabbanaa'in fuudhanii gara qabriitiin fiiguun ilmi namaa tokko hangam walirraa jibba akka qabu, ilmi namaa tokko badii dalaguudhaaf hangam akka ariifatu asirraa hubachuun hedduu barbaachisaadha. Yeroo ammaa kanatti nama du'e jettanii amantanii gara qabriitiin hin fiigina. Yoo diqqaate guyyaa lama guyyaa sadii mana oolchisaatii obsa eeggadha. Keessattuu yoo nama dhugaan jaalattan taate, haadha manaa keessan yoo taate, abbaa manaa keessan yoo ta'e, ilma keessan yoo ta'e, haadha keessan yoo ta'e, abbaa keessan yoo ta'e, hedduu obsuun barbaachisaadha. Guyyaa lama guyyaa sadiitti obsa. Maaliif ilmi namaa jireenya dadhabeeti riphuu eegalee jireenya dadhabee riphuu eegalee jira. Ilma namaa jireenya jaraa dhokatu du'e jedhanii gara qabriitiin deemanii awwaaluun hedduu tokko rakkisaadha. Baay'ee fokkisee jira. Walumaa galatti maal jechuu barbaadeeti, cinqamuun barbaachisaa miti. Obsa qabaachuun wama hundaafuu obsa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Wanta dhufe hundatti jarjaruun baay'ee tokko rakkoo cimaa keessa nu geessaa jira. Namni kun amma jireenya isaa guutuu sodaataa jiraata jechaadha. Amma booda awwaalamee erga achi ba'ee jireenyi isaa guutuun du'a. Achi booda jechaadha namnis isa amanu, nama kana amantaa nama biratti hin qabu, nama du'ee galee jedhama. Sinii galee. Kanaaf hedduu obsuun baay'ee barbaachisaadha. Jireenya keenya keessatti waa hedduutu nu mudata. Wanta nu mudatu kanaaf obsinee xiinxallinee ilaallee raawwachuudha malee akkasumatti fuudhanii ofirraa dabarsuun baay'ee barbaachisaa miti. Wanta afaaniin nu dhufes akkasuma dafnee haasa'uun ofirraa tufuun barbaachisaa miti. Walumaa galatti obsa qabaachuun hedduu barbaachisaadha. Wanta akkanaa waa inni nuun hin mudatin rakkoo cimaadha jechaadha. Rakkoo akkanaa kana Rabbi nurraa haa eegu. Egaa an kan isin faana ture mootiidha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan ammas maatii keenyatti dabalama. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa deebana. Bye bye.